Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatu. Hashama ilmaan Oromoo warra carraa lubbuun jiraachuu argattan hunda keessaniif nageenyi Rabbii fuula jirtan cufaatti simbiraa jiraatu. Seenaa addaa fi wareegamuu dargaggoo Awwal Abdurroo qabadheetiin isinii dhufe sheera waliif godhaatii rahmata Rabbii kadhadhaan abdii kooti. Harqoonni warra kaabaa bara dhufaa darbaa gateetti dhala Oromoo irratti utuu wal jijjiiruu jaarraa tokkoof walakkaa caaluuf jira. Dhiigni sabaatii fi imimmaan harmeetis bara baraan lola'ee jiraata. Yoom waanjoo gabrummaa ofirraa lafa keenyee hobbaafannaa wanti jedhus abjuu bara baraati. Magaalaa Roobee keessatti guyyaa dilbataa ganamaa naannoo sa'a 3tti dargaggoonni muraasni dhaadannoowwan Jawaar Mahammadii fi obbo Baqqalaa Garbaa hiikamuu qaban ajjeechan ilmaan Oromoo irraa dhaabachuu qabaa jedhanii fi kanneen biroo dhageessisuun magaalaa Roobee keessatti hiriira bahan. Haa ta'u malee namootni kun iddoo Giriin Kaaffee jedhamu yeroo gahanitti miseensonni humna addaa poolisii Oromiyaa duuban dhufanii dhukaasa itti banan. Akka dargaggoo yaaddoo ofii fi lubbuu maatii isaa qaburraa kan ka'e maqaa isaa akka tuqamu hin feene yeroo sana hiriiricha irratti hirmaatee jiru jedhutti wayita Giriin Kaaffee bira geenyu waraanni duubaan kan nu marsee agarree battaluma sana dhukaasni banamee harka koo rasaasaan rukutamee baqadheen suuqii tokko seenee jedhe. Obbo Awwal Abdurroo waliin ambulaansii tokko keessa teenyee deemne. Awwal garuu achi gahee daqiiqaa tokko osoo hin turin wareegame. Ambulaansii keessa yeroo jirruttis aaduu malee waan tokko hin dubbatu ture jedha dargaggoon kun. Waan baay'ee garaa nama nyaatu garuu kantiibaan magaalaa Roobee obbo Gazzaany Dajanee dargaggootni kun yaalii jeequmsaa taasisan jennaan humni nageenyaa olaantummaa seeraa mirkaneessuuf tarkaanfii fudhateera jechuun du'a ilmaan Oromoo irratti afaan guutuudhaan dhaaddachuun isaa caala bineensummaan hin jiru. Qeerroo qaxalee mirga ofiitiif karaa nagaatiin osoo dhagaa harkaan hin qabatin osoo meeshaa waraanaa harkaan hin qabatin hiriira bahanii mirga abbaa biyyummaa isaanii falmatan irratti hiriira dhukaasa bananii dargaggoo lafarraa fixaa kan jiran iddoo garaagaraatti tuffii uummata Oromoo irraa qaban irraa kan ka'edha. Egaa uummanni Oromoo addunyaa irra jiraatan dammaquu qabaan jedha akka kootti. Ulfaadhaa bakka jirtanitti nagaataa.